barnoota barachuu rabbumatu dhamee jalqaba ayata nabirra buusanii iqraa jechuudhaani waa hunda dursanii iqraa jechuudhaani waa hunda dursanii yaa rabbi yaa allah rabbi yaa rahmani barnoota nuu faayidaa fi guddanii warra jiruun isaa toltu qur'aananii warra jiruun isaa toltu qur'aananii sheekaataan tuulaadha abbaa ulaamuutaa jannataan gammachiis yaa rabbi yaa goytaa nutis galmaan keenya dhaamsa kee barnootaa nutis galmaan keenya dhaamsa kee barnootaa diinaan baaranii hundi sahaabanii fakkeenya fuudhadhaa umarii usmaanii hojiidhaan agarre nuti sakkaasaanii madda haraashiidhaa sheekni hundeessanii madda haraashiidhaa sheekni hundeessanii dhuftanii garutanii ishimee baasanii kan sheekni sheekota lubbuudhaan jiranii akkas cimsuu qabna jaala kan duranii barsiisuuf barachuu jabeessaa hundaanii barsiisuuf barachuu jabeessaa hundaanii شيخنا تقلت حالني لك الحمد جنة ربي يا رحمني لتتأكس ومن شبوتني كان نداءك عدو جامني كان نداءك عدو جامني sheekaataan tuulaadha abbaa ulaamuutaa jannataan gammachiis yaa rabbi yaa goytaa nutis galmaan keenya dhaamsa kee barnootaa nutis galmaan keenya dhaamsa kee barnootaa nuni ifaadhaan namayyuu hubadhaa har'a gasiif bahu guyyaa qiyyaamaadhaa yoo itti hojjette si fayyada duniyaa faakiraa jiruutee siif tolcha isa nu barsiise khaalika tokkicha isa nu barsiise khaalika tokkicha nutis meenuu tolchi jiruuf galaa keenya waa hunda siif tolcha yaa rabbi tokkicha waa hunda siif tolcha yaa rabbi tokkicha wali irra quran ibiddicha kan qabsiisan isa nama dhaqaaticha najalanuu basi yaa rabbi tokkicha najalanuu basi yaa rabbi tokkicha sheekaataan tuulaadha abbaa ulaamuutaa jannataan gammachiis yaa rabbi yaa goytaa nutis galmaan keenya dhaamsa kee barnootaa nutis galmaan keenya dhaamsa kee barnootaa sheekaataan tuulaadha abbaa ulaamuutaa jannataan gammachiis yaa rabbi yaa goytaa nutis galmaan keenya dhaamsa kee barnootaa nutis galmaan keenya dhaamsa kee barnootaa